Yo, shamarka fooniyaa kamna qabdan jirtanii jaalatotaa fi kabajatu lola Oromoo kan YouTube readii maakush hordoftanii geenye kiyya bakka isin jirtanii isin bira hagoo jecha last piece. So, har'a lee deebi'atanii dhufeetanii jira. Har'a readii maal qabatatanii dhufeetanii jira yoo kajettan taate please awwal irratti viidiyoo kana isin hundi keessaniyyuu akka hin dabarsine isin jecha barbaada. Haga dhumaatti obsaan na dhaggeeffadhaa har'a waa takka isinitti himuun barbaadatanii. So, isin daqiiqaa xiqqoodha waan ta'eef obsumaan na dhaggeeffadhaa. Ya, tokko faratti waan dhufeef har'a maal isin jecha barbaadatiin viidiyoo hin gadhiise irratti yaa'u tureetiin hin gadhiise viidiyoo ji'a lama ji'a sadii dhufa taraa viidiyoo takka ji'atti gadhiisaa akkas jedha babbadaatu malu dhufa. Sababa sanii tokko si viidiyoon yuutuubiin immoo amalli yuutuubii yoo baay'ee irraa badan taate jechaadha. Namarkaa bu'aa viiyuun isaa viidiyoon aktiivii yuutuubiin yoo aktiif ta'ellee viidiyoon sun namarkaa bu'aa yuutuubiin sun aktiivina tarraa namarkaa bu'aa dafee namaan laallamuu laayikii baay'ee namaan argamu nama baay'ee bira viidiyoon isin gadhiistan ani gadhiisu nama baay'ee bira hin gahu jechaadha. So ani immoo wanti isin jecha barbaade tokkotu jira viidiyoo kana akka itti deebi'ee wantoota baay'ee jecha barbaada waan ta'eef ani yuutuubii amma booda aktiivii irratti itti jecha barbaada waan ta'eef viidiyoo sanatti yaa'u viiyuu haa ta'u bareeda jira. Ambo demo akka seeraan aktiivii akka turaanii sanitti aktiivii ta'utti jechaadha. Viidiyoo kana please share like itti nu baay'isaa jecha barbaadaatanii isin hundi keessan hordoftoonni kiyya viidiyoo kana yoo nama tokko share gootan namni kumni sadii yoo kumni afur yoo viidiyoo kana ilaale nama tokko yoo share ka'uu taate nama kuma ja'a torba biraan jecha kunillee akkasumatti godha viidiyoo kanatti like nu baay'isaa sababa karaa kana viidiyoo kiyya yuutuubii kiyya deebistanii aktiivii seeraan gochuun dandeettanii karaa kanaan gargaaraa isin jecha barbaada. Ani immoo kuma sagaltamii jahaaf wayirra jira amma kuma ibba jarallee geenneetiin jira kuma ibba guyyaa guutirra proogiraama mataa kiyyaa godhetiin dhufaatiin jira inshallah amma lolchuun danda'a ture laakiin kuma ibbaa cufee achi booda immoo waan haaraa qabadhee dhufuu waa yaada qabuuf wanta ajaa'ibaa waan isinillee irra jaalattan jedheetiin yaadu kuma ibba booda waan bareeda argitan jedheetiin yaada rabbiin achiinillee nu haa gahu ifaa jeetiin waggaa jahamu torbaati soo san inshallah gammachuu san walumaan qoodamne jedheetiin yaada. Kanaafuu viidiyoo kana share godhaa like nu baay'isaa view bareeda argatu akka deebi'eetiin yuutuubiin nu deebisu jechaadha aktiivii duraanis irratti akka nu deebisu jechaadha seeraan like nu baay'isaa share nu baay'isaa hiriyoota keessanii ergaa namoota kaawwanii ergaa yoo feesbuukii galii gadhiistan link yuutuubii gubbaarra kaayaa as keessanii akka subscribe godhan yookaan immoo like illee akka nu godhan nu gaafadhaan isin jedha kanuma yoo nu gargaartan galatoomaa isin jedha akka isin immoo like fi uummataalee share gootan abdii guddaa seerra qaba galatoomaa ulfaadhaa haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaharnaa turaa isin jedha ana reediimaa gang ifaa reediimaa isin jedha let's peace.